يوم تندور أمامتي وقاندور مبارك جتشودا كليسة إيه أمة أورمو كانت فيدا ممالي والنسا فيدا تكلين جرو فايدا أو في تجري جدي بي إياتو رجتشودا يو كركار اللي ورا من هيد أجرو تإنا ورا كرالي بي أجرو تإنا ورا برينياتا متإنا نما كمو يو يوسا جاليتا إيه جتشودا إنين كوني بري أو في أرجع سني جدتي ماله كيسي ساق يسافو إن مني كركار تكلين جو أبا مسكينة جتني يكوني أبا سكينة ملاجرات كوي أشتي مي أشتي مي رجع أشتي مي نما مي سجل مثلا يجو واكنو وامبراتي مي أشومات نمنو مان سجلي خنا تعارو نما حكم تجرا ماشي دي نمنو مان سجلي تأجرو مي نما حكم تجرا إذا بيجي سجلي إذا بيجي سجلي إن شاء الله ماكي obboleessa kiyya gaafii ati gaafachaa jirtuuf deebisiin deebisaa meeshii famaa wajjiniin sultaan moo'inidha kan gaafataa jiru mubaarak seentay maa dhaggeeffadha sagalee maa ta'uu didee taa'aa jira akkuma obboleettii keenya reefu jette waggaa darbe isa bichaa miti ummata guutuu ta'aa ture sigalee hawaasni addunyaa guutuu ta'aa ture sigalee ta'ame garuu kan yeroo kanaa obboleessi kiyya mubaarakii wanti irratti qabamee fi ani gama koodhan jechuudha sigaltee wantan yookiin dhaqee itti dubbadhee fi wanta na jalaa calliseef malee lafaa ka'ee yookiin immoo ooluma jedhee osoo ittiin dubbanne maa ta'uu dide jedhee miti mubaarak gurubii nama 300 jira ijoollee mana hidhaatti jechuudha walumaa sheekonni biyyaa keessa jirti gama wasaapitiin gaafa finne gurubii sanitti galchinu salaamata rabbi osoo qaraan torbe tokko achi keessa taa'ee jechuudha sheekni fidee lakkoofsa isaan kennee dhaggeeffadhu sitti hima intalti shamaraa mana hidhaa keessa dhiiganurraa waraabanii akkana marfee lama volkaanetiin dhaabatu dadhabne dhumne jettee osoo goochu sagalee isaanii osoo dhaggeeffatu wasaapidhaan mana hidhaa keessaa jechuudha ilmi dhiiraa osoo boo'u dhaanamni akkana ilkaan nu keessa cabee jira wasaapii keessa utaalee ba'e sii galtee saba oromootiif sagalee ta'uu nama takkaan lama asirratti sabboontu hin jettu kana namni tokko fakkeenya fi arrabaan namni kamiyyuu ka waa fooyyessu hin jiru arrabni waan fooyyessu yaadaayyoo walmonin yaadaayyoo kallattii jiru irratti maaf ummata keenyaaf sagalee hin taane yoo jedhamee qeeqame sirri qeeqamuu illee hin danda'a garuu gara arrabaatiinis yoo wanna jedhamu wanti faayidaa fidu tokkollee wanti bu'aa fidu tokkollee hin jiru arraba irratti garuu yoo akka dhugaa yoo dubbanne mubaarak nama kamiin bira rakkataa kamiin bira yoo dhaabbataatuma jira garuu namni tokko gaafa takkaatettee gaafa waan kanarraa ati dubbattee waan jettu taate kallattii jiruun qeequun ima jira qeeqamullee uma jiru garuu amma qeeqiinsaa mitillee kun ammootu yoo dubbannee jenne qeeqiinsaa miti nama tokko arrabsaate arrabaan qeequunillee faayidaa siif hin qabu obboleeyyatiyya arrabaan namni naman qeequ yaadaan qeequu dandeettaa dhugaan irratti dhaabbattee yoo qeette sirriidha namni kamiyyuu si deeggara garuu akka wal diqqeessuutti diqqeenaan wal arrabsaatu na jedhamu kanatti wanti kun waa fudhatama illee hin qabne yoo sirriidha akka guruppii keessaa waan tokko osoo hin dubbanne torbee tokko achi keessa taa'ee bahee yoo jette dhugaadhaan kana bichaa sira gurubii bichaa mubaarak mana hidhannee gaafanne obboleessa keessan ijoollee dawwaltee mana hidhaa keessaa obboleewwan keenya dhumaa jirtu mubaarak maaloo gabbayiiti uummanni xixiqqoon si jala deemtu yoo gaafanne inni sagalee hin taane inni yoo ta'e hin taane jechaa jirti mubaarak maaloo sagalee ta'e jennaan deebiniin ijoolleedhaa deebisi ani sagalee uummataa ta'uu dhiiseen jiraa jedhe deebee ba'ee osoo olumaan gurguddaan achi keessa jirtu gasti irra cufee ba'ee kan dura keessan ijoollee irraa dhaqee dubbadheetii yaada isaanii irraa fudhadha jedhee gasti cufatee ba'e hayya keessan ijoollee sagalee qabee himaal jedhe maallaqa hawaasni walitti toonaa buuse sagalee isiniif hin ta'a jedheen sii galtee obboleessa kiyya maaliifi haggan asirratti wayifaa baasee maal jedheeti wayifaan kan kooti sagalee ta'uu maallaqa yoo hagas bakka san hoggaanan riyaala maalii 30 nan argadha jechaanii ture sagaleen isaanii bira ga'ee ture obboleessa kiyya ijoolleen sagalee na argite sii galtee maal abdii qabna namni abdannusaa maal abdii qabna miidiyaa irratti iyyina dhiisuun wayya jettee ijoolleen callistee ofirraa gattee sii galtee ijoolleen mandhaa keessa jirtu kana obboleessa kiyya sii galee haadha nama tokko lama viidiyoo hoggaan isinirratti faayidaa hin qabu hawaasa bal'aan osoo rakkatu ilmaan oromoo osoo rakkattu ijoollee jiddaa keessaa obboleessa kiyya mucaan namni sadii hanga har'aa ji'aafu wallaahi laazim jechuudha ani har'aa miti ijoollee kanaaf kan iyyuu jammare ji'oota hedduu lakkoofsiseen jira na dhaggeeffadhu sitti hima kana bira darbeen gama keessatti risaala koo guuteen sheekota bira dawwalaa ture olumaa majlisa keessa dawwattu guutu shii bira haasa'aatiin ture sii galee maaliif garuu mubaarak hojiin hin hojjetu akka asirratti argitan kanaa miti keessan namarratti wanta inni dalagaa jiru sirriitti quubsadha obboleessa kiyya sii galee ilmaan oromoo har'a achi keessatti ija dhabdee jala teessee osoo geemii taphatu mubaarak maaloo jecha namseetii fi dhimmaa lubbuutiif si barbaade nagalchi jedhee jala taa'ee barreessee dadhabe maleedaa keessa Mustafaa jedhama tiktookii fayyadama mucichi sii galee ijoollee ijji sadi dhabde hanga har'aa ji'aa furguutuu ijaan qaban wallaahi laazim ijaan qabani harka isaanii kan cabe miila isaanii kan cabe mataa isaanii kan buruqe dhiise sheekni tokko sheeka guddaa maneedhaa kan keessatti kan lubbuun ba'ee jira dhaanamee guyyaa sadaffaatti du'e jechuudha sii galee obboleessa kiyya
Kana hundatu jira. Garuu kun hundo soo jiru. Rakkoo kana mana isaa ol seenanii dubbatachuudha. Carraa kan namaan keenya koomentii namaa kan ilaalee callisu. Maal nu fayyada kun Oromoodhaaf maal godhan jedhee barani kun. Kama asirratti nama takka lama rakkataa fidee waate keessa maallaqa funyaanii xulachaatii namarraa fuudhee sagalee ta'u kun faayidaan qabu. Uummanni keenya dachaadhaan kan mana hidhaa keessatti dhumaa jiru Oromoo miti. Ala kanatti kan rakkatu silaa Oromoodha jettani. Oromoon olii lama jira anaa kanaa deebisame. Sabni mana hidhaa keessa jiru. Akka Itoophiyaattis ta'u irra caalan garuu saba Oromoo akka ta'e kana sirriitti jala sararaa beeka. Dhugaan isinitti ma fudhadhaa dhugaa. Harki dhibbii 85 saba Oromooti. Garuu kan dhumaa jirus saba Oromooti. Dhaggeeffadhaa isinitti hima. Kaleessa galgala laayivii irra tureen halkan sa'aana biraati akka suudiitti meequ sa'a afurii ijoolleen achi keessaa naamis kooltee ala keessa mee maalumatu jira mubaarak jira asli maaliin jira sagaleen keenya maaltu jira jedhee na gaafatan. Dhaggeeffadhu namni sadii irratti dhufe nama sadeen kana reeffa isaa irraa baasuu didanii nyaatadhaa isin waliin nyaattanii silaa saba keessanii wal nyaatadhaa jedhanii reeffa irraa baasuu jedhan. Sababa reeffa nusaa baasaa jedhanii iyyanii barriitumanii fi dhaggeeffadhu sittiin himaa jechuudha. Ijoollee bishaan daffa irra gallakkisanii nama hedduu nama 27 maal qaamni isaanii quncee bishaan daffaadha sittani maa dhaggeeffadhu buleessaki. Kanarratti geemii taphatee guyyaan keekii nurratti cabsata maal faayidaa qaba mubaarak sabaa ishii kana arganii jine. Ummata kiyya akkam beeknetti callisne callisuus dadhabne nu dhiisaa please. Hay. Mala jechi keellee dhugaadhaa maasi fakkaatee la wanni tokkoon jira bakka mageemii sanitti hin beeku garuu an kanarraa jenee garuu maadhiifu wanti amma ati irraa dubbatu kun irra caalaa wama tukkaa jechuudha. Maadhiifu yoo jette amma namni sagalee ta'u tokko anumatu waa jedhaa simatu waa jedha. Rakkatama tokko bira yoo dhaabate bu'aa ofiitiif nama tokko qarqaaraa maqaa nama saniitii fi rakkata sanii fi miti bu'aa ofiitiif ta'aa jedhaatuma asumarra miidiyaa kana rakka nama kanallee kana kajedheeti nama kanallee arrabsu. Siifaa qabu. Namni garuu akka waa dubbatuun illee nama dhiba. Nama qarqaaru tokko illee yoo ta'ee jedhe bu'aa ofiitiif ta'a kadhattu jedhameetuma arrabama namni. Namni kamiyyuu gaafa namaaf illee galata oollee jedhe dhima arrabamaa jira. Yoo cadhise illee dhima arrabamaa jira. An garuu bakka geemii kana keessa hin jiru. Yoo gara dhugaatii yoo deebinee jiru. Kanaaf jecha baay'ee wanti miidiyaa kanarraa tiiktookii kanarraa hin ulfaata. Isa geemii taphatanii warra isa jala deemu. Mana kootaa malee gadda isumarraa Sabboontu. jala ture hin dubbanne. Garuu bitamtoonni isa jala yaadu. Dhumaatii obboleewwan keessanii profaayila irra kaawwadhaa ayyaa hojjetteen kan hin nageenye. Salaam alaikum. Oromoon shannafamaa jirtu profaayila isaa irra naqattee nu jala deemte. Sabboontu. Har'a namaa kennime sabboontu ko. Dabareedhaan haasofna galatoomaa jechaa annama kana itti dhiyaadhaani beekaa Mubaarak Musammaa yoo dhimma dhuunfaa isaatiif taate malee bilbilaa namarraan kaasu dhugaa dubbachuuf yeroo amma ummanni keenya ijoolleen teenya xiqqaan guddaan kadaa'ima qabuuf kadaa'imni hin qabne Su'uudii keessatti dararama hamaa dararriin hamaan irra jiru kana keessatti haala kanaan ol ba'ee taaptaap godhaa yoo jedhu hangam takka nama qaanessa dursa eegaa nama qarqaaruu taate eessatti qarqaaruun barbaachisa ka jedhu lubbuu namoota achi jiranii kana baraaruuf sa'a 24 hirriba malee bilbila isaatirra bule ture. Garuu osoo rafin sa'aatii 24 guutuu yookiin geemii taphata yookiin kuyenii kadhata yookiin immoo taaptaabii kadhata jechuun namni kun dhugaa rabbii dubbachuuf namarraa illee ol bahee dubbadheen beekuan. Kanaaf wanti amma irra jirtan kun wanta dhugaa sirrii fi sirrii lafa jiru maaliifi duraanis dubbachuun inuma danda'ama ture. Har'a geemii marsaa meeqaffaa taphataa jira namni kun. Armaan dura geemii taphatee mallaqa miiliyoona meeqan lakkaa'amu argatee wanti inni ummata kanaaf oole hoo maali? Wal bira qabnee yoo laallu parsantiin ummata keenya qarqaaruu caalaa parsantii ummata keenya ka biyya ambaa kana jiran gowwoomsee namni kun kiisii seenee kiisii namaa fudhachuun garaagarummaa tokko hin qabu dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Yoo obboleettiin teenya obboleessi keenya biyya san keessatti qorraan hoo'an akkatti dararriin hamaan irra jiru kana keessatti sagalee ummata kanaaf ta'uun irra osoo jiraatu sagalee faayidaa dhuunfaa isaatiif ta'ee halkanii guyyaa tiiktookii kanarraa iyya jechuudha. Yoo ajandaa kanaan yeroo darbe
ajandaa jijjiiruuf jecha akkaataa itti filoorsii fi akkaataa itti kuyenii ittiin argataniif obboleessa isaa finfinnee jiru eenyu pirezidaantii Maammeedhaan lola fakkeessanii wal lolanii paartiin tokko akka nama Mubaarakii dhaabbate paartiin tokko akka nama obboleessaa dhaabbatee fakkeessanii ummata keenya ummata Oromoo kana gowwoomsaa jiran jechuudha. Ummanni keenya yeroo baay'ee waan xiqqoon shawwadama garaa laafa garaa laafessa ummata akkatti garaa jabaatu ani argeen beeku. Gurbaa kana Oromoo qulqulluu siyaa ture ani. Gara jabeessa nama akka Mubaarak Musammaa argeen beeku. Maammee Musammaa Finfinnee keessatti ummata Oromoo indoom isumaa irra wayya hanga tokko Finfinnee san keessa bilisoomsee jira. Iskindir Naggaa feestaalin achi keessaa baasee jira. Haa ta'u xibabiin gurbaan kun qabuu fi maammeen qabuu wal adda. Kun ijoollee biyya ambaa kana keessatti halkanii guyyaa bircuqqoo fi isaanii dhiqanii jiraatan gowwoomsee nama rakkatee asii itti bilbilee ragaa qabatamaa biraa qabnaa birrii diraama 500 galchi dursa dubbachuuf duratti jedhee diraama 500 galchisiise jechuun namni as osoo walba kaaba'u taate nama sanillee fiduun ni danda'ama jechuudha. Mubaarak kanan godhu namni jedhu jiraachuu mala dhugaadha. Garuu immoo ragaa qabatamaa isheen itti bilbiltee gaafattee mallaqa 500 galchi akkanumatti dubbachuun hin danda'amu jedhee diraama 500 galchisiise diraama 3,000 fi 400 jecha jechuudha. Kan ishiin gurbarraa qabdu diraama 3,500 inni iyyisiisee irraa sii fuudha jedheen guutuu mallaqa sanii ol ati sanii ol himadhu kurrisiitii qabarisiitii hin qabu jedhi sagaleen hin jira mucayyoo bira jechuudha. Ani kijiba tokko irra hin kaa'u. Ijoollee kofaleeti mucayyoon sun gara Arsii kana jechuudha. Takka immoo ijoolluma Jimmaati. Ijoollee Sokorruuti. Dhugaa Rabbii dubbachuuf jechuudha. Dhara namarra kaa'uun soba namarra kaa'uun barbaachisummaa tokko hin qabu. Ani akka nama tokkootti mucaan kun ummata kanaa yoo dhaabbate halkanii guyyaa ummanni kiyya ummanni Oromoo obboleessaa obboleettiin tiyya achi keessa gubachaa qorraan qorra osoon jedhiin ho'an ho'o osoon jedhiin achitti lubbuun isaanii darba jedhee imimmaan isaa boo'ee akka maastar abinnat Itoophiyaa keessatti musliiman kiristaanan jedhu musliiman jedhu haga sadarkaa namni kun mallaqa kana mara eessaa fidee dhangalaasaa gahe jechuu gurbaan sun. Har'a mallaqa tokko yoo itti ergan boru rakkataa wayii bira deeme Baaleen jedhu Gondor Gojjam biyya itti dhalate Oromiyaan jedhu biyya kamuu keessa seenee mallaqa guyyoorraa nama rakkatee kennaa jira. Argaa ija teennaa tana jechuudha. Ijji har'a argitu boru hin dhabamti. Kanaaf aga danda'amaa ta'een tarii Mubaarak miidhuu osoo hin ta'in ofaa beeku ummata keenyaaf sagalee haa ta'u nuti rakkoo addaa Mubaarak Musammaatirraa hin qabnu. Mubaarak Musammaa abbaa miskiinaa kan nama qarqaaru kan namaaf dhaabbate jechaa turre sagaleellee ta'aafii turre. Har'a garuu bakka inni cal'isetti qeequun dura dhaabbachuun barbaachisummaa guddaa qaba. Jabaadha yaa Oromoo. Oromoon kallattii itti garagaltetti fiiguun barbaachisu kallattii itti irraa waa dhaabbachuu qaban irratti dhaabbachuun dirqama. Mubaarak ifaan ifatti as ba'ee dogongora yoo qabaate dogongora ofii fudhatee ummata kana ka achitti dararamaa jiru kanaaf sagalee ta'uu qaba jechuun dhaamsa kooti. Galatooma irraa bu'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carraan nagaya. Obboleessa galata obboleessa keenya wallahi galatoomaa akkamitti dhugaa kan dubbatu argamu dhugaa rabbiiti dhugaa jiru nuti dubbannee nama nurraa fudhatu dhabne sii galtee ani akka kee dhugaa sirriitti gadi bu'ee hubatu osoo jiru daba haasaa ta'e hinumaan argin dharasaa kana ta'e itti wallaalle bara itti fuuf obboleessa. Carraa naa kennuu keessaniif galatooma. Akkuma obbo Nuuraddiin jedhanii Mubaarak Musammaa bara asaanu kana keessa yeroo asaanaa kana keessa nama miidhaa fidaa jiru dhugatti argaa jirra. Yeroo darbe akka yeroo duraatitti jechuudha. Walaa dhugaa dubbachuu wayyaa Mubaarak
sirrii dalagaan jiru jenne dhibbaan dhibba sirrii dalagaan jiru. Amma biyya Suudii kana keessatti intaloon takka itti bilbiltee na bira teettee itti bilbilteetiin Mubaarak jetteen rakkatteetiin jennaan rakkoo jabaa irra ga'ee jenna itti bilbiltee Mubaarak rabbii jedhi sagalee naa ta'e uummata Oromoo sagalee naa goosisi jettee. Dabalataan jira biyya Dubaayii keessatti waan garaa si gubeetti dhibne maal godha beektaa fakkaattonni akka isaatii fi akka asliitii bakka lafaa ta'e tokko baatee hin jiranii. Inshaallah guyyaa tokko walii gabbaasuun hin oolu. Maal godhani namicha nama miidheetiin jedha san fidaniitiin isa sapiraas godhan. Imraanii fudhadhama fakkeenyaaf biyya Dubaayii keessatti intala miskiina waan hin taane gocha suukanneessaa hagan hin danda'amne irratti geggeesseetiin jedhe. Dhaqee maal godhan sapiraas godhanii fi nama leenca ol darbanii fi akkasumas waan adda addaa darbanii fi jabaa si duubaan jira leenca kennu. Zinaan badhadhu haraamni guddadhu rakkoon uummata keenyaa kun haa badhatu jedhanii fi dhaqanii jajjabeessan. Dhiigalee namicha rakkatee rakkoo gadi baasaniitiin yoo jedhanii isaan dhaqaniitiin akkamitti ati duubatti deebitaa akkami hamileen keessi cabaa akkamitti hanna kana dhiiftaa hanna kanarra jabaadhu ati deebinnatii kana nu xanakkarii jedhaniin obboleessoo hin deeggaran. Rakkoon isaanii rakkoon guddichi jiru dhibbatti ni jira. Garuu jechuudha anaan akka fakkeenya ofii jaatiitti gurbaa kana hin deeggaraa haga nama tokkooti hin jajjabeessa. Guyyaa ammoo cira kanaa fixeetiin mataa keenyaa itti gadi ba'uun keenya hin oolu. Mubaarak yoo azara jiraattillee amma fakkeenya waan ofii tayyattuu ati baatee dhuftee azara darbitee jiraattee hin beeku rakkoo hagan hin jedhamne miidhaa hagan hin jedhu uummata irra geessaa jirtan. Miidhaan isin uummata miidhaa jirtan kun ammoo Oromoo biratti hin dagatamu. Ilmi namaa tokko